Nagaa akkam jirtu hiriyoota tiyyaa baga gara nagaa tiyuubii nagaadhaan dhuftan. Har'a barumsiin ani qabadhee dhufe warroota eegaltootaaf afaan Ingiliffaa jalqabarraa kan eegalaa jirtanii jechuudha. Lakkoofsallee warri akkamitti akka dubbatu, akkamitti akka barreeffamu hin beekneef. Kanaafiyyuu warri afaan Ingiliffaa hamma ta'e beektan yookaan intarmidiyeetii taatan har'a viidiyoon kun isiniif miti jechuudha. Eenyudhaafi warroota eegaltootaaf lakkoofsa lakkaa'uu fi umrii keessan afaan Ingiliffaatiin himachuu barbaadaniif jechuudha. Umrii keenya mee afaan Ingiliffaatiin akkamitti himanna yookaan namoota biraa immoo akkamitti gaafanna kan jedhudha jechuudha har'a. Lakkoofsa hamma 10 mee laala amma namni baay'een akkamitti akka jedhamu ni beeka jechuun fakkeenyaaf 1 2 3 4 akkamitti akka jedhamu afaan Ingiliffaatiin illee ni beeka. Rakkoon isaanii maalan argisanitti fakkaataa hordoftoota tiyya barreessuu isaa garuu hin beekan. Barreessuu akkamitti akka barreeffamu jechuudha. Kanaafiyyuu isin maal gootan qubeellee akkamitti akka barreeffamullee beekuu qabdanii jechuudha. Kana beekuu qabda. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa 1 jechuun 1 jechuudha. Lakkoofsa 1 jechuun 1. Waaniin kun akkamitti barreeffama? Akka afaan Ingiliffaa san naadha akkanaan hin jenne. Waaniin akka biraatitti. Kunoo amma laala asirratti. Waan jedha. Waan jedha. Waaniin kun ammoo akkamitti akka barreeffamu laala. O-N-E. O-N-E dhaan barreeffamaa jechuudha. Maal jechuudha? Waan. Tokko jechuudha. Laala akkamitti barreeffamu laala. Lama immoo laala asuma irratti. Kan diimaadhaan barreeffame kana waan kan jedhu tokko lakkoofsallee waan lafa godheef inni laaltuu dheetan yaada. Tuun immoo akkamitti akka barreeffamu laala tuun. Tuu kan jedhu kana T-W-O. Tuu. Kanaafiyyuu 1, 2, 3 kana namni baay'een 3 tun itti ulfaachuu dandeessi warroota eegaltoota. 3 T-H-R-E-E 3 jenneetoo dubbisnaa jechuudha. 3 akkanatti dubbisuu dandeenya. Kanaafiyyuu 1, 2, 3 irra geenyee jechuudha. Inni biraa immoo afuraffaadha. Afuraffaan afur immoo akkamitti 4 jennee dubbisnaa jechuudha. 4 1, 2, 3, 4. Okay. Kan amma immoo asirra kan dhumarra jirtu maalidha? 5 akkamitti barreessina? F-I-V-E 5 akkanatti dubbisnaa jechuudha. Kanaafiyyuu mee amma kan asirra jiran hundaa na waliin dubbisaa 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kan itti aanu immoo amma 6 jenneetoo itti fufnaa jechuudha. 6 jedha laala amma 6 akkamitti akka barreessinu laala. S-I-X qubeewwan afaan Ingiliffaa ni beektan jedhee tayyaada. 6 akkanatti dubbisnaa jechuudha. 7 kun immoo 7 jechuudha. Kanaafiyyuu 6, 7 laala akkamitti akka barreessinu laala. Yoo dandeessan barattoota yoo taatan barreeffachaa ta'uu na waliin deema. Warroonni immoo hojii garaagaraa hojjechaa keessattuu warroonni biyya Arabaa jirtan baay'ee isinitti hin tolu. Kanaafiyyuu isin viidiyoodhuma irra deddeebitanii isillee yoo ilaaltan ni dandeessan seef godhattanii jechuudha. Warroonni isinitti tolu barattoota yoo taatan garuu barreeffadhaa isin warroonni biyya keessaa jechuudha. Kanaafiyyuu 6, 7 inni biraa immoo 8 jechuun 8 jechuudha. 8 tana akkatti barreeffamu ilaalaama. 8 argitaniiti? GHT dhumarra 8 6, 7, 8 6, 7, 8 jechuudha. 9 immoo 9 jennee dubbisna. Lakkoofsa 9 9 jechuun 9 jechuudha. 9 ammaan booda waan irraa kaastanii hamma 10 isinittiin ulfaatu jechuudha. Achi booda immoo 10 jechuun 10 jechuudha. 10 jechuun 10 jechuudha. Kanaafiyyuu mee jalqabarraa immoo kaa'ame na waliin 6, 7, 8, 9, 10. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Okay, kana irra deddeebi'aa laalaayi. Akka amma asirratti shaakalsiisuudhaaf ni ulfaata. Kan shaakalsiisnu irra caalaa karaa teelegiraamaa, karaa iimoo fi waatsaappiidhaan yoo barsiisnudha. Sa'aatii keessan addas waan barattaniif jechuudha. YouTube irratti yookaan TikTok irratti isinillee na bira waan hin jirreefiyyuu shaakalsiisuun ni ulfaata garuu suutuma jettanii isin warroonni achirraan barachuu hin dandeenye asirraan
baay'ee si fayyada kun. Chaanaalii kanarratti viidiyoo 300 ol hojjetamanii jiran. 350 ol hojjetamanii jiran. Kanaafiyyuu seentanii afaan Ingiliffaa keessan isteeppii baay'ee ol guddisachuu dandeessanii jechuudha. Egaa tiiyuubii kanarra seentanii. So amma mee umrii nama tokko umrii akkamitti gaafattan? Umriin kee meeqa jechuudhaaf maal jettanii gaafattan? How old are you? How old are you? How laal afaan Oromootiin illee cinaatti isinii barreesse. Akkamitti akka dubbatu jechuudha. How old are you? How old are you? Jenneetoo maal jechuudha? Umriin kee meeqa? How old are you? Umriin kee meeqa jennaa jechuudha laala. Mee jedhaayi? How old are you? Baay'ee gaarii. Kanuma irra deddeebitanii jechuudha. How old are you? How old are you? Akkanatti irra deddeebitanii umriin kee meeqa kan jedhu kana akkanatti shaakaluu dandeessanii jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu akkamitti deebisuu dandeenya? Fakkeenyaaf ani umriin koo 10 yeroo duratti 10 maal taate akka taate afaan Ingiliffaatiin ilaallee miti. I am 10 years old. I am 10 years old. Ani waggaa 10. I am 10 years old. I am 10 years old. Ani waggaa 10 jennaa jechuudha. Okay, inni biraa immoo ani waggaa 15. I am 15 years old. I am 15. Yaa 10, 15, 16 maal kan jedhullee isiniifan gadhiisa. Telegiraama keessattuu jooyin godhaatoo telegiraama irratti isaan liistii isaanii isiniifan gadhiisa. Lakkoofsaa jechuudha. I am 15 years old jedhaa jechuudha. Ani waggaa 15. Waggaa 20 yoo taatan I am 20 years old. 30 yoo taatan I am 30 years old. Akkuma taatan barreessuu dandeessanii jechuudha. Garuu maal jettan? I am jettanii umrii galchitanii years old jettu jechuudha. Okay. Baay'ee gaariidha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Chaanaalii kana garuu viidiyoo kana jala mallattoo subscribe jettu jirti. Kanaafiyyuu subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa tuqaa ol kan jedhu irra godhadhaa. Yaada keessan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Yaadni keessan baay'ee na barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Yaada keessan irratti hundaa'etan kan viidiyoos hojjedhu waan ta'eefiyyuu kanaafiyyuu seentanii ta'u yaada keessan nuuf barreessaa jechuudha. Baay'een isin jaaladhaa. Bakkuma jirtanitti nagaan hafaa.